السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمال كيفون جالت أمتوتاف كبجامتوتا ومتورمو زرت بكم زرتني نجا في كبجان كين أسمي برا زرادو جتة هرلي وانتوتا قافي نمنوني با إن قافتون قبل بكيسان وفجرا قافي نموني با إن جل قبرت سجراتا نموني ما جرتن هم بين جرتني namoonni beektan hin beektaniifu namoonni keessa naasaa jirtan hin beektaniifu namoonni hin beekne yoo jiraatan isinitti himaa ani ka jiraadhu naannoo Shaashamannee 01 jiraadha jechuudha. Garbiyyuu Shaashamannee haa jiraadhu malee hiiqaa asirraa bitaa jechuudha meeshaa bakka namni barbaadu hin geessa jechuudha. Naannoo asitti dhiyaatu guutuu jechuudha. Shaashamannee kan keessa jiruufu ta'ee jechuudha. Namoota Shaashamannee jiruuf illee Dodolaa, Haadaabbaa, Asallaa, Saguree, Leemuu, Hasaasaa boqojii hanga kofalee naannoo kanneen jechuudha. Agaroobee baalee bakka kanneen isinii geessaa jechuudha. Ani ka jiraadhu Shaashamanneedha. Namoonni baay'een lakkoofsa bilbilaa kee yeroo deebi'ee kenna garuuyyuu lakkoofsa bilbilaa kee nuuf lakkoofsa bilbilaa kee nuuf namoonni jettanii leen jirtanii lakkoofsi bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti telegiraamilleen isuma waasaapilleen isuma imoolleen isuma jechuudha. Namoonni daayirektii achirra daawwatanillee isuma kana jechuudha. Guutuu isaayyuu waa hundumaayyuu kanumaan siimii makanaan fayyadama jechuudha. Inni biraa ammoo namoonni meeshaa bitachuu barbaadan jechuudha. Yeroo dheeraa isinii kaa'uu hin danda'u. Garuuyyuu hanga torbee tokko 15 tokko isinii kaa'a jechuudha. Namni yoo walitti hin baay'anne hanga ji'a tokko illee hin kaaya. Kanachirraa hafe jechuudha yeroo dheeraa isinii kaa'uu hin danda'u. Ji'a ol kaa'uu hin danda'u jechuudha. Meeshaa keessan ammoo haga bootaa isin barbaadanii isiniif geessa jechuudha. Hanga mana keessanii isiniif geesse maatii keessan isiniif tarakkaba jechuudha. Isa kana gaaffii namoonni baay'een gaafataa jirtan namni baay'een keessumattuu waa'ee lakkoofsaa fi waa'ee naannoo an jiraadhu na gaafatanii naannoo an jiraadhu Shaashamanneedha isin jedheera lakkoofsa bilbilaa kiyyallee isinii kennee jira. Isa kana jechuudha. Inni biraa ammoo meeshaa isin barbaadan meeshaa akkana fakkaatu meeshaa babbareedaa kanneen isin qabadhi yeroo baay'ee gadi isin isa isin ammoo gahaan isinirraa eegamu meeshaan gadi isin dhiisu kanarraa jechuudha. Footoo isaa iskiriinshoot irraa gootanii keessan ergitanii na gaafatuu qofa jechuudha. Ana ammoo isin bitaa. Inni biraa ammoo namoonni baay'een meeshaa kana dhaqii gaafadhu jettanii nama gaafachiistanii kaatanii meeshaa sanniin illee meeshaa tokko nu ergi jettanii is ergasanii ergee booda nama biraallee kabachisiiftaan baay'eetu jira. Inni kun ammoo qarummaallee miti. Namni illee yookaan wallaalee osoo hin taane gowwummaaf osoo hin taane beekatumaan akkasii erga jechuudha. Namni kamuu na gaafate taanaan akkuma namni badaan dhufu namni gaarii illee dhufa. Sababa sanii jecha naannoo keenya keessa amma fakkeenyaaf Itoophiyaa kana keessa nam tokko gabbahee boota wayii gaafa hojjetu baasii wayiitu irra jiraata. Baasii baajaajiitu irra jiraata. Baajaajii baasaa deema. Sababa kanaaf jechaayyuu baajaajii baasee deema. Gaafatee akkasitti isiniifillee gaarii isiniif hin ta'u. Nama kana jechuun kiyya nama guutuu miti. Nama guutuu osoo hin taane namni muraasni namni akkasii sun hin jira beektanii namni guutuun akkasii miti. Garuuyyuu namni muraasni namni akkas godhutu jira. Nu gaafadhu jedhanii erga gaafatanii meeshaa bitanna jedhanii sobanii gatii isaallee beekanii meeshaa sanillee nu ergi footoo isaa jedhanii ergisiisanii erga kana muluu xumuranii booda yookiin maatii bichisiisan yookaan abbaa manaa bichisiisan yookiin bakka nama wayii bichisiisan jechuudha. Wanta akkanaa kanatu jira waan akkasii sanarraallee nama hundaa miti kana yoo jedhu nama muraasa jechuudha. Namoonni akkasii sunniin waan akkasii san hin dalaginaa isiniif gaarii miti. Maaliif namni kun yoo ba'u birri baajaajiitu jira waa baay'eetu jira. Sababa saniif jecha waan akkasii san hin dalaginaa isiniin jedha. Inni biraa ammoo meeshaa isinii bitu ani meeshaa oriijinaalii bita jechuudha. Jalqabumarraayyuu meeshaa kiyya jalqabarraa hin argitan jechuudha. Meeshaan an bitu meeshaa oriijinaaliidha. Yookiin of akka abbaduu osoo hin taane meeshaan an bitu meeshaa oriijinaalii meeshaa bareedaa biraandii bita jechuudha. Maaliif jennaan nam tokko yeroo jalqaba namatti erguyyuu adaraa namarra kaa'ee adaraan namaa sun hin ulfaatti jechuudha. Namni sun anarra kaa'ee har'a osoo hin taane boru narraa fudhata waan ta'eef adaraan baay'ee ulfaata waan ta'eef adaraan ammoo na baadhaa jetti malee na nyaadhaa hin jettu jedha Oromoolleen. Akkasii adaraan namaa haala waan qallaalii miti waan salphaa miti. Sababa saniif jecha ani meeshaa namni na ergatu meeshaa bareedaa meeshaa oriijinaalii bitaa fi ijoolleen biyya hambaa jiran ijoolleen keenya kun obboleeyyan keenya kun birrii kana akka qallaalitti fidan haala salphaatti fidan itti ifaajanii inni meeqa irratti dhibamee
hin hojjetan malee namni baay'een ijoolleen biyya keenya namni baay'een kan fayyaa hin qabne jira. Bakka birrii ma hojjetanii as erganii ilaala malee namni keenya namni baay'een kan fayyaa hin qabne jira. Sababa maaliif birrii kana argachuuf jecha wanti inni hin taane hin jiru. Namoonni keenya nam tokko namni hin beekne akkam sa'aaseera. Bakka birrii kana waanuma haala salphaa wayiitiin wali as qaba wayiitti fakkaata. Garuuyyuu akkasii miti. Nama beekurra akkasii miti. Waa meeqa ta'anii waa meeqa xaaranii ilma namaa ka ruuhin isaa baatu sababa hojii kanaatiif jechuudha. Birrii kan akka qallaalitti hin finne akkasii fidanii sababa saniif jecha an ammoo wanta narra ergama waan uummata kaayyuu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ani hiqaa gatii biteensa karaakkaree akka waan kiyyaatitti jechuudha. Erga adaraanarra kaa'anirra akka kiyyaatitti waan nama saniif bakka bu'ee jechuudha. Adaraa nama saniif baadhee waan gaarii bitaa fi san rabbillee na argaa namnillee ka biteefillee warroonni biteefillee hin beekanii namoonni hin binneeffamoo rabbillee na argaa sababa saniif jechaan namaaf osoo hin taane ofii kiyyaaf jechuudha. Namni ofii ofiitiif haqa namaa uummata akkayyuu ofitti ofirra hin buusu. Namni ofii boruuf of barbaade namni boruuf an hin miidhamu hin fedhu namni jedhe jechuudha. Hayti namaan ulfaatti saantifiin takkatti iyyuu abbaan namaan hin eeyyanne hanga ulfaattu hin beektanii. Amantii kamirrattuyyuu haqa namaa ka eeyyamu hin jiru. Amantiin kamiyyuu ta'ee jechuudha. Haqa namaa eeyyamu hin jiru. Keessumattuyyuu amantiin keenya muslimaa haqa namaa irraa sirriitti of eegaa jedha. Haqa namaa waan biraa rabbi namaa dhiisa. Haqa namaa garuuyyuu haga abbaan sun si dhiisee namaan jedhutti rabbi namaa hin dhiisu. Rabbi waan biraa namaa araarama. Haqa namaa garuu namaa hin araaramu jedha. Shirkii fi hayti namaa namaaf hin araaramtu. Sababa saniif jecha an haqa namaa ofitti hin buusu jechuudha. Bakka takkatti dubbadhe sanii wanta namaa akkasumatti bakka keessaa fi adaraa akkasitti eegaa fi amma boodallee inshallah rabbina haa eegu. Kanaan dura ka amma darbeef akkasuma of eegaa ture. Namoonni isiniif bitellee hin beektanii akkamitti meeshaa keessaa meeshaa akkamii akkasii bite meeshaa abbaan jaalatu sanirra wallahi sanii caala dabarse jechuudha. Meeshaa bareeda saniin adda faashina dhufoo jiraate osoo namni sunnatti himin iyyuu akkasii bitaa fi ture jechuudha. Meeshaa namaa kana bitee jechuudha. Birriin irraa harca'ee hafutu iyyuu jira. Meeshaa birrii irraa harca'ee hafu saniin wanta namni sun hin bitanneen beekaa waan san bakka buusaaf jechuudha. Eenyu ta'e nama kamiifiyyuu ta'e jechuudha. Waan san bakka buusaaf jechuudha. Akkasii rabbi keerii haa taasisu waan akkanaa kanatu jira. Meeshaa keessaan namoonni nama booda bitachuu barbaadan illee yoo jiraatan jechuudha. Naannoo isin barbaadan isin keessaa inni isin beekuu qabdan garuuyyuu meeshaa bitachuu barbaadanii kana gatii isaa nu himi kana maali meeshaa bira qabu gatii isaa isinitti hima jechuudha. Dhaqii nu gaafadhu keessumaayyuu warra akkas godhu warra akkamitti warra arbiyaa majlisii ajajatu warra algaa ajajatu warri qumsaaxinii warri biffee warroota akkanaa kanneen jechuudha. Warroonni akkas godhan waan akkasii san dalagan maaliif meeshaa bitaa jira waan ta'eef gatii meeshaa hin beeka. Wantoota akka biffee maalii kanneen meetiraan dhahamaa saba meetira isaatiin gatiin isaallee dhahama waan ta'eef sababa saniif hin beekuu hin danda'u. Biffeen kun meetira hagana jedhellee tilmaamaan achi ilaaleen beeka. Garuu urgixanyaa guutuu waan itti hin taaneef dhaqee gaafadhe jechuudha. Waan akka biffee waan algaa kan dhaqee gaafadhu malee naa hin ijaa'u. Sababa saniif jecha namoonni akkasitti mudii akkasii fayyadamuu barbaadan irraa of qusadhaa isin jechuu barbaada. Isa biraa ammoo namoonni ammallee meeshaa bitachuudhaaf na wajjin haasa'aa jirtanillee akkasii isin jedha waan akkanaatu jira. Namoonni bitachuu yaaddaniifillee waan akkasii irraa of qusadhaa isin jedha. Ana ammoo meeshaa keessan adaraa keessan akkuma duraatitti akkuma dura beektanitti warra wajjin haasofnellee warri booda dhuftanillee adaraa keessan akkuma amma haasa'e kanatti bahaa isin jedha. Ana ammoo asirraa wanti amala kiyyarraayyuu wanta namni gara soonni qabu baay'ee hin beeku ani. Jechuun namni sobni hin jiru soballee akkasitti wanni hin jiru waan jiru dhugama dubbadha. Waan akkasii santu jira isin jira. Oromoo koo uummata kabajamaaf uummata jaalatamaa viidiyoo kiyya kana gadhiisaa garuu baay'ee duraanii kanaan dura jechuudha. Laayikiin isaallee baay'ee deema amma ammoo garuu akkasii miti. Namoonni ilaaltan guutuun keessa mee laayikii godhaa. Warroonni ilaaltanillee obboleeyyan keessanirra sheer naa godhaa isin jedha. Kana kabajaadhaan isin gaafadha. Nagaatti.